Tapha madaalii gahumsaatiin Liverpool yoo injifatu Manchester United qixa bahe. Kaleessa deeggartoota malee istaadiyeemii cufaatti Stoke City waliin kan taphate shaampiyooniin England Liverpool goolii 5-0 injifate. Tapha iddoo shaakala Liverpoolitti taphatame kanaan jijjiirraa ganna kanaan Anfield gadhiisaaf kan eeggamu lammiin Uruguay Darwin Nunes daqiiqaa 14 keessatti goolii 3 galchuun hat-trick yoo hojjetu Rio Newman fi Federico Chiesa goolii 1-1 dabalani. Tapha kanaan jijjiirraa ganna kanaatiin Liverpooliif kan mallatteessan Florian Wirtz fi Mamar Darwishin boqonnaan duraa yoo taphatan boqonnaadhaan booda Milos Kerkize fi Jermaine Frimpong taphataniiru. Liverpool qophii gannaaf taphattoota 29 qabachuun kaleessa gara Asia yoo imalu Federico Chiesa garicha keessaa hambifameera. Sanbata Sweden Stockholmitti Leeds United waliin kan taphate Manchester United goolii malee qixa bahe. Matthias Cunha fi Diego Leon tapha sanbataa kanaan yeroo jalqabaatiif The Red Devils Manchester United tajaajilaniiru. Oduuwwan bargamarraa bal'inaan qindeeffannetti darba. Marcus Rashford Barcelonaaf mallatteessuuf kaleessa gara Catalonia ga'e. Akkaadaamii Manchester United keessa bahuun maqaa kan horate Marcus Rashford akkamiin qe'eetti dhalatee guddatee dhiibbame Barcelonaan barbaadame. Xiinxalaa BBC Sport Shifarraaw Jaamboo qindeesseetiin jira. Manchester United's main man, Marcus Rashford. Manchester United's top scorer this season finds the net. Old Trafford'itti Neymar haaraan dhalateera. Morkattoonni Manchester United kan fuuldura hin dhaabanne akkaadaamii Manchester United biqile jedhame. Lewis Van Gaal gurbaa umrii 18 akka xiyyaa furguugfamu tapha cimaa morkattoota Manchester United yeroo hundumaa kan ta'e Arsenal irratti jalqabarraa taphachiisan. Marcus Rashfordis goolii 2 Arsenal irratti galche akkasiin onnee deeggartoota Manchester United keessa seene. Taphataan sarara fuuldura Manchester United Marcus Rashford baroottan lamaan darban jireenya bu'aa bayii keessa jira. Taphataan akka malee itti abdatame amma qe'ee Manchester United hin barbaadamu jedhame kilaboota biroon narraa fudhadhaa jechuun bara darbe eegalee naanna'aa jira. Lammiin England ganna 27 Rashford maaltu muudannaan qe'een isa biqilchite Old Trafford akkasiin jibbite. BBC Sportiif kan barreessan Brendan Mitchell, Simon Stone fi Adam Millington akkas jedhu dubbii jabduun Marcus Rashford gara kufaatii geessuu kan eegalte bubbultee jedhu. Taphataan Lewis Van Gaal carraa kennee fi leenjistoota akka Jose Mourinho fi Ole Gunnar Solskjaer jalatti yeroo dinqii dabarse waggoota arfan darban karaarraa goree jedhu. Ergaa Ole Gunnar Solskjaer Manchester United gadi lakkise Rashford baroota dorgommii lamaan darban waggaatti goolii 20 galchee hin beeku. Caalatti erga bara darbe Ruben Amorim leenjisaa Manchester United ta'anii Rashford Manchester United keessatti taphataa hin barbaadamne keessa kan jalqabaa ta'e. Erik ten Hag jalatti taphattoota murteessoo kilabichaa waliin wal dhabdeen eegale gara xumuraa irratti Rashfordittis darbe. Ruben Amorim tapha darbii Manchuaniin ala akkuma godheen Rashford taphataa gahumsa hin qabne isa taphachiisuu irra leenjisaa gargaaraa isaa fi goolii eegdota ganna 63 kan ta'e taphachiisuu naawwaja jechuun qeeqe. Sana booda amajjii darbe Rashford ergisaadhaan Aston Villaadhaaf kenname. Aston Villa keessatti dorgommii hundumaan goolii 4 galchee kubbaa 6 kamijjeesse Rashford gara Manchester United deebi'uudhaaf fedha akka hin qabne ibsaa turuun amma dhugaa ta'e. Manchester United keessatti taphataan hin barbaadamne kun gara Barcelonaadhaa maaliif deemeen gaafii jabduudha. Kilabni warra Blaugrana Barcelonaan baroottan as dhiyoo rakkoo faayinaansii hamaa keessa jira. Taphattoota akka Luis Diaz fi Nico Williams mallatteessifachuuf gaafatus dhimma galmee taphattoota danqaa itti ta'een filannoo biraa hin qabani. Rashford ammoo Barcelonaadhaaf taphachuu akka barbaadu yeroo gara garaatti ibsaa ture. Keessumaa Lamine Yamal waliin taphachuu baay'ee akka itti tolu dubbata. Daarikteerri ispoortii Barcelonaadhaa deekunis Rashford mallatteessifachuuf fedha qaban ibsaa turani. Amma dubbii
dhaabbiin gara xumuraatti dhiyaatee ergisaa fi akka filannootti dhaabbiidhaan mallatteessifachuuf walii galanii. Baarseloonaan rakkoo taphattoota sarara fuulduraa hin qabu. Bara darbe laaligaa qofaan goolii 102 galche. Chaampiyoons liigaa Awurooppaatiin goolii 43 galchaniiru. Laaligaa dabalatee waancaa 3 fudhatee bara xumure. Maaliif Raashfoord mallatteessifachuuf filataniin ammoo waan ijoodha. Baarseloonaan ergaa Neeymaar bara 2017 kilabicha gadi lakkise sarara qarqara bitaan taphataa kubbaa gangalchee gara fuula duraa deemu sirrii hin arganne jedhama. Hansii Filiik iddoo kana Raafiinaan akka taphatu yaalaniiru. Daanii Olmo fi Feeraan Toores iddoo kana taphachuuf hin barbaadan. Kun Raashfoord qarqara lamaan akkasuma lakkoofsa 9 taphachuu danda'u carraa banaa jedhu. Dabalataan Roobert Lewaandoowskiin amma umrii 37 guuteera. Bara dhufu taphoota hundumarratti carraan taphachuu isaa shakkiidha. Kanaaf Hansii Filiik Raashfoord, Raafiinaa, Laamiin Yaamaalii fi Lewaandoowskii waliin qindeessanii taphachiisuudhaaf ni barbaadu jedhama. Raashfoord Baarseloonaa keessatti gahumsatti deebi'uu danda'aa fi kilabicha madaalaa kan jedhus waan biraa eegamuudha. Bara 2016 irraa eegalee taphoota 426 Manchester United taphate goolii 138 kan galche Raashfoord umurii 27 irratti argamuu fi muuxannoo taphoota jajjaboo irratti qabaachuun xiiqiidhaan Manchester United keessaa dhiibamee Baarseloonaadhaaf taphachuun abbaa carraa gochuu danda'a jedhamee eegama. Dabalataan ammatti Baarseloonaan ergisaan bituuf bara itti aanu ammoo dhaabbii gochuuf yaade. Xumura yoo itti toluu baate ammoo waliigaltee dhaabbii kana dhiisuu danda'a. Kun isaan abbaa carraa gochuu danda'a jedhu xiinxaltoonni kubbaa miilaa kunneen. Ragaa taphattoota tapha isaanii irratti hundaa'uudhaan kan xiinxalu Optas Raashfoord fi taphattoota 3 sarara fuulduraa Baarseloonaa waliin madaalchiseen bara darbe Raashfoord kubbaa gara goolitti yaaluudhaan sadarkaa arfaffaadhaa jedha. Taphattoonni 3 isa caalu garuu carraa goolidhaa uumuudhaan Raafiinaa qofatu Raashfoord caala. Kun ammas carraa biraa Raashfoord fi Baarseloonaa ta'aaf eegama. Kunis ta'u Old Trafford dhiibamuun kaampinootti hin milkaa'u jechuu miti. Taphattoonni as dhiyoo Manchester United ba'anii kilaboota biroo keessatti milkaa'an ammoo agarsiiftudha. McTominay, Anthony, Sancho fi Greenwood fakkeenya gaariidha. Rashford opening up his body, working the angle brilliantly and scoring with aplomb. Odeeffannuma walqabatuun Manchester United qorannoo fayyaa Brian Mbeumo xumureera. Guyyoota 50 oliif jijjiirraan Brian Mbeumo xumuramuuf kan harkifate Manchester United kaleessa garuu taphatichi Carringtonitti argamuun qorannoo fayyaa goolabe. Manchester United waliigalaan paawundii miliyoona 70 Brentfordiif kaffaluuf yoo waliigaluu gatii ka'umsaa paawundii miliyoona 65 waggaa 4 keessatti ni kaffala. Lammiin Kaameruun umrii 25 kun waliigaltee waggaa 5 hanga bara 2030 Old Trafford isa tursiisu yoo mallatteessu Manchester United waggaa tokkoon waliigaltee isaa dheeressuufis filannoo qaba. Taphoota 136 Brentfordiif taphateen goolii 42 galchuun 28 mijeessuun kan kenne Brian Mbeumoon bara darbe goolii 20 galchuun 7 mijeessuun kennuun Ivan Toney booda taphataa Brentford bara dorgommii tokkoon goolii 20 ol keessatti hirmaatedha. Brian Mbeumoon Matthias Cunha paawundii miliyoona 62.5 Wolves irraa Manchester Unitediif mallatteessanitti aanuun taphataa jijjiirraa ganna kanaatiin kilabichaan mallatteesse. Garee Manchester United qophii ganna boru gara Ameerikaa imaluu keessatti hammatamuunis garas ni deema jedhamee eegama. Manchester United Victor Gyokeres Arsenal jala butuudha fi karoora dhiyeeffatuus fedhii taphatichaa waan beekuuf gaaffii hin dhiyeessine jedhame. Liverpool Hugo Ekitike Galatasaray Victor Osimhen mallatteessifachuuf dhiyaataniiru. Guutuun saakunooti. Gara guyyaatti mata duree haaraa miidiyaalee ispoortii ta'uudhaan kan bahu jijjiirraan Victor Gyokeres ammas mata duree biraa dabalate. Gyokeres filannoo Arsenal qofaa taasifachuun gara ispoortii Ingiliizban bara dorgommii dhufuu qophaatiin jiru keessa isuuf hambise. Arsenal fi ispoortii Ingiliizban gatii taphatichaa irratti walii galanii yuuroo miliyoona 10 dhawaatan dabalamu irratti walii galuu dhabanii. Haala kanaan kan harkifatee jijjiirraa Victor Gyokeres kana kilaboonni biroos jidduu galuuf sochii galanii. Akka gabaasaa miidiyaa Poorchugaalitti yoo ta'e
Manchester United taphaticha Arsenal jalaa butuuf hanga Euro miliyoona 80 dhiyeessuuf yaadaa jiraachuutu gabaafame. Garuu akka gabaasa miidiyaalee birootti yoo ta'e dubbi fixxoonni Manchester United fi kilaboonni Saudi Arabia Victor Goigeresh Arsenal jalaa akka fudhataniif gaaffii dhiyeessanis Manchester United taphatichi fedhiinsa Arsenal mallatteessuu akka ta'e waan beekuuf gaaffii hin dhiyeessine jedhame. Dorgommii darbee taphoota 52 gooliiwwan 54 Sporting Lisboniif kan galche Victor Goigeresh taphoota 102 taphateenis gooliiwwan 97 galchuun taphataa cimaa sarara fuulduraa ta'uu mirkaneesse. Daareektar ispoortii Sporting Lisbon Federico Varandaan eenyuyyuu kilabaa Olimotii Goigeresh walii galtee waggaa 3 nu waliin qabaa kanaaf wanti nu dhiphisu hin jiru jedhanii. Kilabiin isa barbaadu mallaqa jijjiirraa isaaf maluu kaffaluu adabbii cimaa fi garichaa dhiifama gaafachuun furmaata akka argatu jechuunis akeekkachiisanii. Jijjiirraan ilma isaanii harkifachuu isaan abbaan Victor Goigeresh bo'uun yoo gabaafamu kanaan booda murtoo Arsenaalitu eegama. Guddaa Newcastle Alexander Isak irraa barbaadu isaan fuula isaa gara Hugo Ekitike kan naanneffatee Liverpool dhimmicha irratti Frankfurt waliin walii galee. Min France Hugo Ekitikenis gara Liverpool imaluudhaaf filate. Liverpool taphataa kana mallatteessifachuuf gatii ka'umsaa Euro miliyoona 80 yoo dhiyeessu gatiin isaa deemsa keessa hanga Euro miliyoona 95tti guddachuu akka malus Sky Sport gabaase. Dorgommii darbee taphoota 48 gooliiwwan 22 galchuun 12 kan mijeessee dargaggeessi umrii 23 Hugo Ekitikeen gatii jedhameen Liverpooliif mallatteessinaan taphataa gatii qaaliin Frankfurt gurgures ta'a. Jijjiirraa ganna kanaatiin Florian Wirtz, Milos Kerkzii fi Jerome Frimpong Anfieldiin kan gaate shaampiyooniin England Liverpool garee ijaaraa jiruun kilaboota biroof yaaddoo ta'e. Şimdi orta ceza sahasını Morata bıraktı. Atak devam etti. Şut! Direkten döndü Osimhen gol! Darbee ergisaan Istanbulitti kilaba Turkiyee Galatasarayif taphachaa kan ture lammiin Naajeeriyaa Victor Osimhen dhaabbiin mallatteessuuf walii gale. Galatasaray Jijjiirraa Osimhen dhaabbii gochuuf bara kana Euro miliyoona 40 bara dhufu Euro miliyoona 35 walumaa galatti Euro miliyoona 75 Naapoliif kaffaluuf murteessiti. Galteen kun torbee kana keessa ni mallattaaf yoo eeggamu Galatasaray gara fuulduraatti Osimhen kan gurguru yoo ta'e bu'aa isaarraa Euro miliyoona 10 Naapoliif ni qooda. Galteen isaanii kana keessatti Galatasaray waggoota lamaan dhufan Victor Osimhen kilaboota Itaaliitti gurguruu akka hin dandeenyes eerame. Bir gol daha. 4-0.